qabnu beekumsa keenya itti himnee jirra. Irran deebi'a. OPDOfis, IHADEGifis, Oromiyaafis, Itoophiyaafis madaalli kamiinuu yeroo ammaatti namni ta'u Lammaa Magarsaa qofa. Nama biraa yoo gootan you are making historical mistake. Ani kanarra namni baay'een akkanatti yaaru nan beeka. Kophaa kiyya maafan hin dhaabanne. Waan nan beeku waan taateef nama biraa yoo kan gootan taate dhaabni keessanillee destroy ta'a. Oromiyaallee ni miitani. Itoophiyaallee hiree isiin gara dimokiraasii cehuudhaaf qabdu baay'ee miidha. Argumentii adda addaa kaasaa turan nama kana achirraa hambisuudhaaf. Dhimmi seeraa hafee har'a wayyaanonni gadachoo addaa fa'aa ba'anii seerri isaan bisu hin jiru jechaa jiran. We know it was nonsense. Kijiba gaafsanillee. Look, what calculation makamiinu. This will be my last word kadhimma kanarratti. Calculation makamiinu. OPDOfis, IHADEGifis, Oromiyaafis, Itoophiyaadhaafis yeroo ammatti namni fayyadu lammaadha. Keessattuu peaceful transition. Negotiationii dhaan transition option 2 kan hin jechaa ture saniin dabruudha yoo kan barbaadamu taate kana. Waan biraatti hin jarjarina. Odeeffannoo kana keessa seenuun barbaadu.